Addunyaan irruudha beeki guutuun qabdu fiiduu suuta deemtus ta'abdee dadhabdu iraarii fi cinqii yaadaaf gaddan dhabdu. Addunyaan irruudha hin dandeessu guutuu walqixxeen isiidhaa gaafa boolla guutuu jechuun kiyya gaafa duutee awwaalamtu. Fiinxeen isii tana beeki irra caaltuun bakkumaa fi haala yeroof keessa jirtu. Galmaan gee jettee olii gallaffaataa qorraa fi aduudhaas hojiif keessa ceetaa hasaaraan si qabnaan kufteeti dhamaata abdii murtee ganaa achumaan qamaata. Yoo dhiisisiin lakki jettee diddaa kan fiigee milkaa'ee garree eega gaddaa addunyaan dantaasii hin barbaadu madda fedhii lubbuu tiyyaa guutuu yeroo hunda shiishaa fa'aa harkisuu kaayyoon tiyya guddaan shiishaa fa'aa harkisuu kaayyoon tiyya guddaan. Akkana jechuun kee qotachuudha hidda rakkina hiyyummaa lama fitti fiddaa tokkoffaa ofumaaf rakkinatti of dhiiftaa qormaata dabartuuf jala kuftee ciiftaa borullee ilmaan kee kanuma barsiiftaa borullee ilmaan kee kanuma dhaalchiftaa. Abdii muruun kan kee sittin tahin gaarii qormaataas kasaaraa seetee teesseen aariin rakkina duniyaa godhadhu biiftuu barii yuunivarsiitii siif taati qoradhu irraa barii. Bitaaf mirga kan kee dubbee tantee ilaali of dura deemurraa kan si dhoorke maali? Rakkoo fi ballottis rabbitti irkadhu rakkina jalan kufinii jabaadhu tattaafadhu rakkina jalan kufinii jabaadhu hojjedhu.